jalayatu kadini burasoda la fenya bona manatu tole kero orma biva komala min jalayatu kadini burasoda rigani gayanta tu tole kero orma biva komala min jalayatu kadini burasoda kotalupu sabamla tu korma biva Qondaala Facasun solbilna somabila namuriso mayadira titeka chenata somabila namuriso mayadira fibarisa hanga somabila namuriso mayadira namuriso mayadira namuriso mayadira namuriso mayadira namuriso Anajrat kabajamto tordotto sagantaa sinqeesho ana duf yoo isin nun jettan YouTube kenna subscribe like share yoonu gootan nuti sammoo ana isinin jen guyyaa har'aa keessummaa tokko qabannee dhufnee jirra mata dureen sagantaa keenyaa immoo qondaalli maali abbaa qondaalcha irraa bartu ilteelina fayye Hobbay ilteelina Hobbay ijarraa hafi sagantaa kenna eegaluun duratti Oromoon aadaa qabaa safuu qaba duudhaa qabaa warra aadaa guddisaa turanii fi warra aadaa keessa guddate keessa ati nama tokko sagantaa kenna eebbaan nu saaqi Saati waan dhagee ibbi dhagee dibaayyoon dhagee gaddaan dhagee gadamoojjiin dhagee gadabisi galchi gadaasi hullusi waraana qaqees jifuu tuul jifuu diinaa buqqis mana qaqaatisi galchi sangaa wandabsi sinii sangoomsi haa qabatu kabajamtoota daawwattoota sagantaa sinqeeshoo sagantaan keenya eebbaan eegalee jira turtii Artist Fayyisaa Furii wajjin taasisna nufaana turaan ammas irra deebi'uudhaan affeerraa kenna oguruun socho'inaa kun sagantaa addaa mata duree qondaalaatiin isinii dhiyaate nufaana turaa jettee jalqabdeerta sirbichi sirba hedduu miira nama tuqu sirba hedduu jabaa walaloon isaa dhuka qabu kan ergaa qabu kan miira keessa nama seensisu inumaan miira keessa seenee ture maalidha oorraanaa ka'iti itti deebina keessatti walaloowwan ati fayyadamtee naasofnaa annaa jedhani ohoon kuni Humi jedhama hiikan maqaan isaa humi jedhama humiin kun yoo sirbamaa gaafa duula deemanii diina ajjeesanii galan namichi gaafa manaa bahu yoo san dura ajjeesee hin jirre ngeerarus huma akkuma namaa kana jiraata deema adamoo deemee lola deemee duula deemee gaafa diina haa ta'uu bineensa jajjabaa dur namni leenca fa'aa ajjeesee arba fa'aa ajjeesee geerara yoo waan akkasii duulaa yoo mirgaan galanii namni ajjeesee mirgaan gaafa galu warri isa dabaalu warri duula wajji deeme sun gurbaa ajjeesee kana marsanii qondaala marsanii faaruu tana faarsan haya inni kuni humi jedhama humi yoo humsan hin humsan jedhani humi yoo humsani namichi kun miira geeraruu keessa galaa jecha miira itti kakaasuuf gootummaa isaa kakaasuuf ennaa kana namni guyyaa tokko geeraree hin beekne arruma ajjeesee arruma humii kana yoo humsan ni geeraruu jalqaba jechuudha kun amma dabaala duulli qondaalaan dabalu jechuudha humiin kun jechuudha faaruu qondaalaan dabaalan jechuudha humii jedhaman qondaala yoo jennu goota
jechuudha. Okay. Qondaalaa fi urkoo garaagarummaan isaanii maali? Qondaalaa fi urkoo garaagarummaan isaanii jalqabuma namni yoo gootan taane duulee diina cabsuu fi murannoon qabaatu yoo gootan ta'in. Garuu urkoon illee goota ta'uu ni dandeetti. Qondaalli illee beekamaa silaa goota. Garuu garaagarummaan qondaalaa fi urkoo jechaani laala amma maal jedhachirra. Urkoon dur hin geerartu qondaalatu geerara diina biyyarraa hara. Jedha laal. Urkoo jechuun nama akka kiyya osoo diina hin ajjeesin geeraru jechuudha. Qondaala jechuun immoo nama ajjeesee goota ajjeesee mirga qabutu qondaala jedhama. Ani qondaala mitama urkoodha. Garuu immoo urkoon hin geerartu silaa. Maaliif warra qondaalatu yoo sinaan jettan hin ta'a. Qondaala kenna. Gaafa qondaala maalummaa qondaala as fiddee qondaala taatee kan nuyi ibsite siidha. Gaafii yeroo baay'ee waan dhihaataa turee fi hawaasa keessan socho'aa hin dhihaasi. Qondaalaa fi urkoo akkuma tama jette namni tokko mirga yoo qabaate yoo gootummaa isaa qaba achirra dhaabatee qondaalummaa erga argatee booda akkuma jette sirbicha keessatti eerteerta. Kanaaf nuti ammoo waan sani qondaalicha san as fiddee akka hawaasni bal'aan kun kan hin beekne akka baru waan nu gooteef qondaala kennaas hin jennee kanaaf ittuma deemna mee geerarsa keessatti jechoonni hedduu gara nama nyaatan jiru. Akkaataa ka'umsuma hojii kanaatu miidha tabsiisudha. Hojiin kun waan har'aati miti. Waggaa 6 waggaa 7 keessatti shameera jecha. Hagamma maaf hin hojjenne egaa gas ture yoo jette akka ani fedhutti sadarkaa ani yaadutti hojjechuu waan hin dandeenyeefi wantoota sadarkaa ani hojjedhutti sadarkaa ani barbaadutti sirba kana likkeessaatti promote godhuu danda'an hagana guutamanii fi hagana ture har'amma wanni sun guutamnaan hojjedhee jechuudha. Akka namni jaallatu akkas biyyituun cufti faana iyyitu hin beekan. Baay'ee beeka. Namootatti fakkeenyaaf birraa wajjin waggaa 4 dura birraa wajjin haasa'u turre waan kana. Birraan waggaa 4 dura beeka sirba kana. Isa mamlee boollaa qoffaree ka baase birraadha jechuudha. Sila birraa argachuu baadhee ani waan kanaan walitti deebaan jiru jechuudha. Inni gara abdii kutuu deemee ture. Birraan immoo gatii kafalamu kam waan hin kafala potential si keessa jiru kan uummata biraan gahuu qabna waan jedhu murannee birraan yoo dubbatu fayyee empire ijaarannaa empire artii oromoo ijaarraa jechaa ture. Vision nama empire ijaarraa birraan empire artii oromoo ijaarraa jira. Kanaafi waan hagana mi'aawu waan hagana ulfaatu kana likkeessaatti hojjechuu baattee fiddeetuma yoo maasmatiitti mana shaayiitti jedhaa deemte hin ta'u. Kanaafi maaliif si gaafadhisee tafayyee albamni kee inni dura aniifate illee beeknaa daawwattoonni kennu illee beeku waan duubatti deebinee gaariidha kana jennu gaariidha waan asii achi haasa'u. Albamni tokkotti faasuun waan gaariidhaatti uummata keessa jirudha. Achi yoo gara albama lammaffaatti ceenu akkam ture albamni lammaffaan wanni isaa mee albamni lammaffaa very strong jaba cuunfaa sammuu kiyyaa an likkiisaa katti arga albamni lammaffaa garuu immoo hin dhagahamne maaliif hin dhagahamne hin beektaa rakkoo stuudiyoo jiru an kanasitti nimmoo nama biratti daawwattootatti yoo himne malee inni ukkaamame akkamitti ukkaamame miksiin isaa sirrii miti maaliif miksiin sirrii ta'uu dhaboo jette kaffaltii irratti wal dhabbiin tokko jira. Studio kaanii baasanii kaan osoo geessan daataan osoo harcaasanii balleessanii vaayirasiin itti galee maal godhaniitumaan deebanii immoo akka anaan deebi'u jedhu hin jenne kaffaltiin aan kafallee irratti wal dhabne ol kaasasuu turre sababa sanaan fashalaasanii balleessan garuu albamichi osuma fagaatteen deem fayyee naannoo kanatti yeroo baay'ee studio keessatti gammaddeen baatu jedhan fayyisaan maaliif hin tolu waan achi argutu hin tolu. Guyyaa tokko gammadee stuudiyoo hin beekan. Gaaf tokko stuudiyoo keessaa gammadee hojii hojjetee fudhatee deemee hin beeku. Kunoo kana gaa. Takkitu kana laal sa'a 8 si qaxaranii galgala sa'a 2-3 seenii siin jedhan. Ani immoo ganama sa'a kana booda yoo sa'a 4 sa'a 5 kana ta'e malee achi booda guyyaa dadhabaa oola. Maaliif namni yoo dadhabe waa dhugee waa qama'eefaa waan saniin recharge of godhee seena. Waan saniin gooneef yoo ganama ciree nyaadhee ganama gasaa
laaqanni goofi ciree saniitiin fayyadama isin dhumtee yoo laaqana nyaattee sa'a 8 bakkana hojjetta 8 akka sagalee baasuun immoo namni salphaatti fakkaata timbeeta haga dhagaa baachuu caalaa nama haga kan keetii baadhittee daqiiqaa 5 dhaabachuutu irra wayya daqiiqaa 5 muuziqaa hojjechuu namaan hin beeku namni taphatti fakkaata jecha muuziqaani fakkeenyaaf jetti waraana argite yoo isin samaarratti akrobaatii gootu hin bareedaa nuuf namicha balaliisuuf garuu riskii du'a jalaa jecha itti ulfaata isaa hojiidha nullee muuziqaan akkas ni ulfaata kanaaf gammaduudha bas stuudiyoo keessatti namni siin hubatu warri hubatullee biyyi cuftii fakkeenyaaf amma yoo namni mana kana keessa yoo nama 20 jiraanne namni 20 kun yoo roongi ta'e yoo ani sirrii ta'e illee isaantu sirrii jecha majority isa stuudiyoo kamuu seente iyyite gaafa tokko maan naan jedhe maaliif aarta maaliif loltaan naan jedhan ardhallee burullee fitaanlee nama cuftuun sobaa maaliif hin arreenaan nama soboo ka barbaaddu isaati riyyaan qabdu kophaa haftaa naan jedhe dhuguma nama sobni yoo barbaadde keessaniif haaraa waan saniin turakkuuf jecha fayyii gaafii kiyya tuma jira albamni dura akkasitti boom kan ta'e kan hawaasa keessa ture albamni lammaffaan sibiraayyuu ka'ee hojicha hojjetame sun ta'in naannoo uummata kaastee naannoo miiksariingii irratti fi waan kwaalitii qaba hawaasa biraan gahuu dhabuurraan kan ka'e xiqqoo ukkaamame baalaansii sirbicha kee albama isa duraa san waliin gitu irratti hanqina ture sani daawwattoonni illee sirraa hubatanii jedhee yaada garuu waggoota dheeraa turte amma haga qondaala taatee asii dhufeetiin duratti waggoota dheeraa turte fayyeen amantaa jijjiiratee sirba dhiisee jedhu hagam dhugaa soban amma wanti kun namoota isaanii bifa lamatti ilaala tokko warra amantiititu waan akkasii baay'ee dubbachuu barbaada yaalatanii tokko immoo warroota muuziqaa Oromoo keessaa dhahanii na baasuu barbaadan warri amantii suni anaaf jedhaniiti sigalamti fayyeen muuziqaa dhiisee hoo masjidatti gale nu bareeda jedhaniiti rabbi jazaa isaanii haa kafalu sigalee isaan kayriif jedhan jechuudha warri kun immoo warri muuziqaa kanarratti dhahanii keessaa na baasuu barbaadan jiran isaan inni fakkatan hin beeka warra isaan maraanuu galatoomaa jedhaan warra anaaf jee muuziqaa keessaa na baasuu fi warra ana baasuuf na baasullee isaan toona galatoomaa jedhaan immoo hin baane baay'ee hin beeku. Fayyeen immoo takkattumaan waggaa hagana ture bu'aa bahii waggoottan dheeraadhaaf akkuma dura kaastee qondaala fuudhee dhufeeti albama isa lamaa san walakkaa dhiiseeti bakka kan dura tokko sanii deebi'eera jedhu. Thank you. Sirriidhaan akkasumaan jedhan. Galatoon fayyee ulfaadhu fayyeen mudannoo ajaa'ibaa qabaa jedhu. Mudannoo ajaa'ibaa hedduu qabaa jedhu garuu isa keessa mudannoo tokko mudannoo biyya alaatti isa mudatee jira nama si dhiyaatu innaan jedhe atiin beektaa baasii mudannoo san daawwattoota kiyyannaa hime yoo ta'u baatee an bilbilee siimaa jedha maal jetta mudannoowwan san keessa mudannoo hin daganne yoo qabaatte mee daawwattoota keenya bohaarsiin ta'uu waan ana jedha beeku. Okay, anama mudannoo biyya jechuun mudannoo guyyaa guyyaan waan baay'ee na mudataa oola. Isaan sanillee hima dubbadhaa inni irraan fadhaa tokko garuu anamatti biyya alaa san yaadadhu biyya kanaa keessattuu Shaashamannee takka yoomillee hin dagadhu. Fakkeenyaaf Shaashamannee gaafa jalqabaan muuziqaa jalqaba kaameraa foon dhaabadhu bulchiinsa magaalaa Shaashamannee hawwisoo bulchiinsa magaalaa Shaashamannee reef ijaaramuu turte amma ayyaana turizimii kabajuufi TV'n Oromiyaa dhufeera. Istiidiyoo magaalaa Shaashamanneetti amma sagantaa nuu qabanii ijoolleen uffata adii kan uffattee deemtichuma keessa eegilama ganama sa'a 2 haga sa'a 6 eegnee dhabnee laaqana nyaachuuf yaa'uuf kaan amma aayidaa kabbadaa san waltajjii geggeessitee dhaqee aayidaa qabee sagantaan qabnu nuu yennaan isin eenyu fa'aa nuun jennaaniin ani Fayyisaa Furii jedhama ijoolleen kunillee miseensa hawwisoo teennaati nuu hawwisoo bulchiinsa magaalaa Shaashamanneeti hawwisoo Shaashee jedhamna sagantaan kenna hin geenne eegafannaan kun waraqaa natti kennan kana as keessa jirtanii isin hin beekuun aan jettaayida siqalaame eegana aaree ijoolleen mulqadhaa deemaa hedheen ijoolleen deemsi shittoo san kantiibaa magaalaa Sara Birallee bilbilanii sagantaa eegaa ollee dadhabnee akkan ijoolleen uffata mulqadhaa galas gara mana keessanii galaa jedhin aaree innaa kana tola jedhanii isaan mulqachuu jalqabnaan namni tokko
bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessa hojjetaa maali jedhee ijoollee gaafannaan akkas kun nu ji'a lama ji'a sadii qophaa'aa baane har'a immoo bulchiinsa magaalaa Shaashamannee sagantaa kanayyuu sagantaa keessa iyyuu nu galchine kanaaf dhiisuu fi galuu fi jennaaniin qo'e dhiisaa na eegaa jedhee damsee shittoo kantiibaa magaalaa Shaashamannee ture isa bira bilbilee damseen akkamitti akkas gootan maafi waraabni maalii fi ijoolleen qophaa'anii dhufanii uffatanii oolanii maaliif sagantaa qabuu fi dhabdan jedhee warra gaafannaan jarri nun beeknu nutti hin kennine jedhe warra TV Oromiyaa. Innaa kana qo'e sagantaan takkaa kennamuuf damseen ajaja kennee ajaja isaatiin ganaan waraabuuf yoo jedhan anummata keessa badeera. Abdii kutee lixeera deemeera waan sagantaan jiru seene warri kana malee ijoollee deebisanii tuubisanii ijoollee isteejii bira dhattee namni sirbu jabaan isaan qaban anaa ati hin jirtu ani hin jiru barbaad gadurra hin jiru amma achi dhaabbatanii Fayyisaa Furii uummata keessa Fayyisaa Furii Fayyisaa Furii amma jarjaraan asitti barbaadamte Fayyisaa Furii isteejii irra si barbaadnaa jedhan amma dhaga'ee nama barbaadan carraan hin jirti nama kana keessa yoo dhufu يا بقول جل مني أنا فيزا وامسون برأنا تنتهي جينا والله بالله فيزا فيزا كده تبرنا كو ولسي برامو نوا نسيت سجناني نسيت سجنا ده فيزا وامسون برأنا كذي بدلنا والله بالله فيزا أنا نسيت سجنا فيزا ني يوسي تو باتي لو بربادنا جيسي يرو أنصر بكون نلالي هكذا كده ورا برا نجس يو فيزان سنتان سيدا يو أنا فيدا ورا تي بيلي لمبيو أنا نراو جرو جولة بستنا كنا فيزان اسمه يعني وانسني وانا شاكي مني تنا رالي هفتي سربيتة والله بالله فيزان نايري كده وانا قداني بقى jedhu amala addaa qabaa jedhu jedhee yookaan yoo deemuuf ka'ee hin deemne jedhanii dhaabatu jedhan. Ati dagatteerta nama naa bilbilee. Fayyisaan yoo deemaa jiraate deemuuf ka'ee deemaa jiraate illee osoo hin deemne jedhanii illee dhuma deemaa jedhu. Na konkolaataanis jedhan karaa irratti yoo tabalaashee dhaabate waan situ dhaabsisee naaf dhaabsistee isaa kana jechuun nama awwaala maal jedhe laata wanti kun kana itti wal himte ati na amansiisuuf kakachuu baay'ee haasa'uu sirraan eegamu waan na amansiisu tokko na himte baay'ee hin barbaada anama fakkeenya lafa sagantaan kun nun barbaachisu siin jedhe maaf naan jettaan sababa nun barbaachifne sababa si amansiisutti muka yookaan immoo si dhaabsisu akkasuma jechuudha. Fayyisaan haasaarra gocha jaalataa himarra waan sanarraa ka'eetiin namni tokkotu akkas naan jedhe Finfinnee dhufaara jedhe istiidiyoodha Finfinnee dhufa jedhe egaa Finfinnee dhufu shufeeriin isaa anaa jedhe konkolaataa anatu feera jedhe dubara amaanaadhaan manaa fudhee bahee jira mana galchuu qabedhe konkolaataa na jalaa tabalaashee dhaabannaan siitu dhaabsisee jedhee gadi buna buusee maaf dhaabsiste konkolaataa kana maaf dhaabsiste ijoollee kan amaanaa edee manaa beeni dubartiidha saa kana konkolaataa ammaa dhaabatee na ajjeesuu ka'e jedhe. Gaafa sagalee waraabnee gara. Nagalee jira. Siyyee. Sagalee jalaa fuudhan warra kadhee beera. Dur amma bee. Amma soo dur. Nama amaanaa eegatu nama. Ati yoo asteeteen turfuun gootu. Dur jechuun waggaa guddan duraa. Yoo tokko yoo ajaa'ibaa viidiyoo tirii irra jirti alamituu jedhanii. Shubbistuun namni. Shubbistu yaa. Dhuftee nu jechuu jalqabdee booda nurra hambisan. Maal hambistan jennaan yoo ta'e achi ganama baatee halkan akka galtuun barbaadnu jennaan maal godhe beekta akka mucayyoo sun nurraa namni jedhee obboleessa isaa hojii qaxarsiisa. Yoo hundaan qabu dhugaa obboleessi dhufee isii gara oleessi qabatee haa galuufi mindaa qaxarsiisa jechuudha. So nama bifa kana warra irraa fuudhan karatti yoo hambise namicha akkamitti shakka. Fayyee galatoomi afaan gogaa akka hin taane bunallee dhugaasumatti deemna.
bunni Ethiopia kun coffee arabica buna jedhamu kana keeta. It's no coffee arabica, it's coffee oromica. Rabbi. Dhugaa. Oromoo waan akkana dubbachuu sodaata. Dhugaa. Buna keenya bar. Dhugaa. Bunni amma addunyaa jiru lama. Tokko Robusta jedhanii tokko coffee arabica. Coffee Robusta sun biyya kana hin jiru. Hayyee kabajamtoota keenya fayyee fi faayoon faafaa jedhaa oollee jirra. Ammas kallattimaan gara Fayyisaatti isin deebisaa Qondaala keenyatti gaafii tokko si gaafadha ammasitti deebi'ee albama isa lammaffaa cuunfaa sammuu kiyyaati jettee jirta. Hojii keessatti of madaalee jettee jirta. Hojichi sun immoo akka ati feetu sii ta'een jiru jedheen yaada. Akkuma yaadumatti kaasteerraa ka'een jecha. Mee gara fuulduratti fayyadamuu hojicha san maal godhuuf deema albamii lammaffaa san akkam godhuuf deema. Okay. Akkuma jette wanni sun akkuma dura hojii haasaa turre wanni sun cuunfaa mataa kiyya akka itti of madaalee jecha garuu creativitiin sun bakka ani yaadutu akka ani yaadutu uummata bira naan geenu. Inni ukkaamamee miksiinsaa gaarii miti. Ukkaamamee irra tarree akkasumatti waara darbinee dhiifna waan jiru keessa hin jiran. Dhala miksi godhuuf deema. Bareechee jechuun akka qalbiin kiyya yaadutti amma standard muuziqaa Oromoo illee guddateera. Productionin audio fi video illee guddatee jira. Carraa kanaaf fayyadamee muuziqaa san remix godhuu barbaada. Carraa kanaan immoo abbootiin qabeenyaa Rabbi qabeenyaa nu haa taasisu. Amiin. Abbootiin qabeenyaa sagantaa kana hordoftan please albama kiyya lakkoofsa lammaffaa sponsor godhaati remix goona seenaa na wajjin hojjedhaa jedhee isaan affeeraa jechuudha. Kanaafuu albama lammaffaa remix godhuuf I'm more than ready. Fayyisaa sagalee isaa durii isaa yaadannee walitti dachaa nu faana tura. Fayyee mee yaadaan albama duraatiif deebinee sagalee bareedaa san kan dhageettii gurraatiif tolu san kan hawaasa badhaa keessa jiru. Ani dhagahaa guddadhee xiqqoodha yoo san akkanatti carraa kana qabaadhees waliin taa'ee haasa'u niyyuu waaqni haa galatamu jedha. Sirba kee isa duraa keessaa sirba tokko. Irra nu buusime. Okay. Sirba irra buusuu dura garuu waan tokko jechuu barbaada. Albamiin suni yeedaloollee walaloon isaa Fayyisaa kanaan Fayyisaa barataa tureeti. Fakkeenyaaf akkamittiin akkam goona sirba jedhu gaafa katabu barataa kutaa 7 mucaa waggaa 14 ture. Na keessa jira jechuudha. Sirba beenu sirba jedhu tokko gaafa katabu baay'ee ijoollee ture. Wala kutaa 9 ta'u kudhanaa ta'u akkas ture jechaadha. Amma albama san keessa takkamii sagalee barataa high school irra buusa. Beena ni yaanaka jaalala mana jaarraka duruma kan urratulani arrafaan hanu beekanii. Beena ni yaanaka jaalala mana jaarraka duruma kan urratulani arrafaan hanu beekanii. Intahu balantaa maqalna baye beena biyya kattaa muraana lustee dhagahee beena adaraa jaalalaa sigaralanaye beena kulleen tala Oromoo dumbushee tanihee beena suuraa kee hargeen gammadaa mul'atee na duraa badaa kanaafaan bada duuba kee heessalee jiruu bakka kee jaaladhee si dhabuun fafaa halkanii guyyaa gulufaa si malee jedhee manni koo seen bareeda jireenyi koo. Osoo si waliin jedhi natti tola ture garuu sagalee kee dhagaa waan fedheef si waliin banni sirbicha baay'ee jaalladha. Fayyee galatoomii ulfaadhu siin jedha ammas irra deebi'uudhaani daawwattootni keenya hedduu sirba kana waliin seenaa guddaa akka qabdan keessumaayyuu dargaggoonni waan isin yaadachiise abdii qaba. Carraa tokko sii kenna. Uummata Oromootiin maal jetta? Uummata Oromoo. Bishaan. Uummata Oromootiin waan tokko qofa jedhaan. Waan rakkannee illee walumaan rakkannee haga badhannee illee walumaan badhannee waan dhabnee illee walumaan dhabnee waan qabnu illee walumaan qabnaa. Dukkanti
dheeraan dukkana keessaa bahuun yaadamne malee hagamuu dheeratu dukkantii hegeree ifti jiru dheeraa miti. Hagamuu haa dukkanaahu gara fuulduraa ifa. Kanaaf hin faca'inaa jedhan. Hin faca'inaa. Yeroon olillee gadillee isin hin qabin. Ma dhufteetti Fayyisaa Furii bar Fayyisaa leenca hojjetan leencummaan natti hin dhagahamu. Fayyisaan bar namaa miti gosa kana nama dadhabduu akkasitti illee hojjete gadaantummaan natti hin dhagahamu. Why? I know who am I. Of beeka waan ta'eef. Oromoon akkasitti of beeka bakka san of haa kaa'u. Siigalaami jechi kiyya. Waan bira gara dubbii warraatii fi wayaa guddoo garaan bananii jedhan. Wanni olii gadi nama oofu kun Oromoo olii gadi ofiin tokko haa ta'u. Oromoo hin bittinnaawina. Rabbi sodaadha hin bittinnaawina. Osoollee amma kadhattuun osoo karaa irratti argitee waa barbaaddu ta'ee taqalqala qabdutu waan itti kennanillee keessa buufachuu danda'a. Taqalqala hin qabne gattee deemte jechuudha. Sababumaa waan keessa kaattuu dhabaatu gattee deemte jechuudha. Oromoon yeroo hunduyyoo of qopheessu qofa qopheessuun maali tokko ta'u ijaaramu. Abbaan fedhe akka fedhe taa'ee jecha kiyya kana abbaan fedhe gara fedhe taa'ee katu Oromoon bittinnaa'ina bakka jirtanii wal qabadhaa dhaamsa jedhuun dhaamaaf. Dhaamsa jabaadha, dhaamsa dhuka qabu fayyee. Ifa mana godhi Fayyisaan yoo itti dhufanii nagaa gaafatanii nama waliin barree yoo baruuf ta'u jedhan akka namni sun maqaa isaa ittiin qabanne nama himataa jedhu. Fayyisaan maqaan Fayyisaa jedhamu salphaami. Fayyisaan akka hin qabanne namni dhufeeti akkam nagaami ebalu jedhamaa jedha namni wal baratu miti ree. Ati garuu oluma kaatee Fayyisaa ebalu. Raappi jedhu. Jettaa jedhu. Raappi zeemaa qabaa jedhu. Meeqsee takka hawaasa si daawwataa kanaan. Akka jedhaani. Jedhiini mee abootii jedhiiti achii booda nagaa dhaamannee gargar yaana. Ani yoo namni nagaa jechuun maaliif akkas godha beektaa? Haa namichi gammaduuf haa xiqqishumaatti toluuf haa booharuuf malee waan hamtu miti. Ani ebalu jedhamoo namichi naan jedhe ani Fayyisaa Furii waariitu waaqoo hullee hojii baay'ee ombee gaanshara gumaatoo jedhamaa jedhaan. Kana jechuun achi gabbaa turbaa jecha. Maqaa meeqa waan ta'eef. Baay'ee waan hin beekonu. Kunimmoo hammeen osoo hin taane fakkeenyaaf gindhiiritti gaafa na qabanuu natti yaare gindhiira osoo hin taane beeltootti gaafa na qaban gindhiiritti ol na dabarsuu dura namichi natti yaare. Eenyu jedhamta ani immoo waan na qorachuuf dhufe hin seene. Dallaa keessa natti dhufee. Gindhiiriin tutte oluma qabiiti seenaa gindhiiritti qoodranaa jedhe. Okay. Eenyu jedhamtaa ani ebalu jedhama naan jedha ani Fayyisaa Furii waariitu waaqa hullee hojii baay'ee ombee gaanshara gumaatoo jedhama jennaan naan jedhe. Amma kana cufarra deebaaree jedhamu Fayyisaa jedhamaa jedhe. Nama tokko naarsaa nama tokko itti tolaa jechuudha yoo ka aarsuu har'aa boodan jedhu. Ay bareedaadha. Gosa ammoo an Oromoodha balbalaan arsii jettaa jedhu. Nama amma namni kun maaltu jira beektaa bara kana keessa. Gosti Oromoodha akkasuma jettee yoo wanti fuulletti si gaafachiisu jiraate haga mana kan keetti gadi dhattee an Fayyisaa akka Furiitti Furiin kawaarituuti gosatti maadada balbalatti waan baraggee achi ilmaan Oromoo haga kuushii ol deemta jecha kunillee waanuma jiru waan dhuyisanii miti. Yookaan immoo dhufiinsa isaa laaltee ati Oromoo hinga. Fayyee galatoo. Yeroo tokko yeroo baay'ee tokko yumti yeroo baay'ee Oromoon farda daamaa jedhaa bulloo jedhaa maqaa garaagaraa qabaa akkaatuma onnaa itti leellifatu waan harkaa qabsanu na jedhu jira sirba kee keessas daamaa ka jedhu jira achirratti farda akka fardaaf jettee akka hin jenne fardicha wannaan jenne argine walaabbii irratti daamaan kun maal inni isaa sirba san keessatti daamaa yoo fayyadamtu
kan fardaati moo maqaa nama biraati moo maal inni onni isaa? Fayyee fardi faarsaara fardi mee. Yaa. Fayyee farda daamaa faarsaara fardi mee. Fardi meeti daamaa dhahee garuu daamichi mul'atu. Akkana neeftu jedhe. Kadibin. Ani waa'ee farda haasaan jiru. Sakala kutene katonga bapate tebne magole nyate amalisa hamate kabadisa jabate akke kabani nive daman al gabrami harkatol gabrs sera derse umamni sera jabse kana tuda makase korari te fakese chalchalanya Allah Allah kana daman kakati bitan koru lagate kora dangangalate kora diddaruma debar Daman sakala ku tene katun gababbate temne mogole nyaati amallisa hammati qabaf dhiisan jabaati akka qabaniin dhibe daman algabarami harkatu algabarse uumu seera deerise uumamni seera cabse kanatu daamaa kaase kooraan itti fageesse calcal kanatu daamaa kaase kooraan itti fageesse kanaaf daaman kakate kooraadhaan gangalate daamani ummata waa'ee fardaati miti daman sakala kute naqattoon gabaabbate temni mogole nyaate naqattoon maali haada fardi ittiin sakaalamu jechuun fardi kun akka diriirfatee deemne waatu sakaalee jechuun mormaa fi sakaaluu jechuun mormaa fi miila duuba ka fardaa walitti hidhuu jechuun sakaalaa kana yoo ittiin akka fedhetti akka inni socho'u hin goone tokkoffaa deemuu hin danda'u lammaffaa Hanni temni sunillee mogole nyaate teepha jechuun naqattoo. Temni mogole nyaate naqattoon fardaa qofa naqattoo kan jedhamu ka fardaa qofa. Haada kan wadaruma badhima haada jettaan farda irratti immoo naqattoo jedhamti. Kan addaati naqattoo farda irreeda naqattoo qaba naqattoon sun jabaa jechuudha. Kan itti yaabbatan jechuudha. Akka itti qabamuu malatti qabuu dhabnaani algabare jechuun kanaaf damaan kakatee jecha bitaan kooruu lagatee kooraadhaan gangalate diddaadhumaa jecha nama galuuf haa galu. Yaa'ii nagaan si haa galu. Amiin. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya sagantaan keenya hedduu bareedaadha. Itti booharaa irraa akka barataa jirtan dharraa fayyee yookaan sagalee isaa haasaa isaa warreen waggaa dheeraadhaaf adda citee ture har'atti deebitan sirba isaa qondaala waliin turtii taasisaa jirra. Qondaalli ammas hin dhumne nu faana turan ayyee qondaala ko maraga sii kennine Fudeera maraga natole iddoo ati jirtu maratti si haa oolchitu jedhaati sagantaa keenya gara buuti dhufnee jirra taphataa bareedaa taphataa oolee amma ergaa dhumaa yookaan ergaa addaa yoo qabaatti nama galatoonfatu feetu yoo jiraate namoota cinaa kee turan hiree kanatti fayyadamtee waan tokko jedhiiti. Okay. Galatoomii akkasillee naaf feeruu keetiif jecha ani jalqabaa waaqa nagaan baasee nu galchee bara jajjabaa maraan hulluusi siyaasiin nu ga'e hojii kanallee akka hojjedhu kan na gargaare waaqa dachiif samaa uume dursee baay'ee galateeffadha. Hedduu galateeffadha. Taan sun ummata Oromoo kana eegee na nifanne waggaa 9-8. Na eegee waggaa 8-9 booda eegan dhufe illee harka banee akka haati ilmoo fi reebbatutti na reebbate hedduu galateeffadha. Baga isin irraa dhaladhe baga dhiiga keessan ta'e jedhaanii. Amma sittaansee zayituun haadha manaatiyyaa hadhaa hunda na wajjin dhandhamtee gaafa an dadhabe jedhu ati hin dadhabaa miti nama jabaa naan jechaa turte beektaa. Haga ati geettu ati of hin beektu naan jechaa turte. Baay'ee birraa fi zayituun haga geettu of hin beektu naan jechuu turanii. Na wajjin dandeettee rakkoo sana dandeettee as gahee zayituun Adam ala warraatti baay'ee galateeffadha. Ijoolleetti yemmuu tamadda gammachuu kiyyaa ta'an Obsineet Fayyisaa, Milkii Fayyisaa, Itittuu Fayyisaa, Beekaa Fayyisaa isaanillee galateeffadha. Ittaansuudhaan
hojii qondaalaa kanarratti na waliin bu'ee bahee ana kufe ana cabe cabatiyyee na suphee harka qabee akka an deebii uummata kanatti dabalamu kan na godhe Vision Entertainment birraa gammadiitii fi gammee jechuudha. Birraaf gammeen ana dhuka kiyyaa birraaf gammee illee Vision Entertainment wajjin baay'ee isaan galateeffadha. Taansuudhaan siinqee shaawoo sagantaa bareedaa kanarratti kabajtanii waan affeertanii fi ammallee isin akkuma siinqeetti mooya isiniin jedha. Siinqeen mootii bokkuu dubartii Oromooti. Siinqeeni bokkuun teessan afullaatu eebbiftee hageessitu abaartee hageessitu tuftii isaanii barakaa haa taatu jedhanii siinqee teessanii kanamatti wajjin asnaaf feertee siinqee shoorratti gaafiif deebii akkasii na hojjettee buutee baatee na gargaarutitti faayoo mootii baay'ee galateeffadha. Siinqee teendallee Awustiraaliyaa irraa dubbistee jirti. Sagantaa kan hundayyuu akka yaada hojjetan siinqeen na marachu turte. Siinqee teena bakka jirtutti galatoomii jedhaanii fayyaa naa ta'a ulfaadha. Kana malees siinqeen gaafa biyya biraa jirus baay'ee birraa wajjiniin siinqee fi birraan gaafa namuu na hojii rakkachuu turan. Mallee Awustiraaliyaa irraa Dr. Zawduun baay'ee na hojii rakkachuu turanii gaafa biyya ormaa hin jirulee sagantaa kan akkan as gahu jechuun gumaacha qaba waan namni kun cufti ulfaadhaa fayyaa naa ta'a. Ammallee carraa kanaan jechuun hojiin biraa akkasiittu Vision Entertainment jira kan dhufaa jiru na eegaa isiniin jira ulfaadhaa. Hayyee fayyee galatoo. Fayyaa naa ta'a. Kabaja. Thank you. Thank you. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya fayyee waliin taasisnee hedduu bareedaa ture. Fayyee fi faayoon waliin taphataa shaashaa jedhaa turre. Siinqeen guyyaa har'aa fayyeedhaaf moggaasa tokko kennitee jirti. Ambaasaadara aadaa keenya qondaalummaas maaraga daballee fi jirra. Inni qondaala keenya jabaa keenya haa jabeeffannuun ergaa sagantaa siinqee shooti. Tanuma keessa namni jireenya isaa keessatti waa sadiin dagatuu jedhu. Inni dura nama rakkootti nama seense hin dagatuu jedhu. Inni lammataa nama rakkoo keessa jiru nama baase hin dagatuu jedhu. Inni sadaffaan nama yeroo rakkoo keessa jiru namaaf hubatu yoomuu hin dagatuu jedhu. Kanaaf fayyeen nama waan sadiin kanneen raawwate yookaan nama yeroo sadanuu isa waliin turellee galatoonfatee jira. Nama fuulduratti abdii irraa qabus itti dhaammatee jira. Dhaamsa isaa fuudhaatii galmaan nugaa fayyee hojii biraatiin akka deebinee arginus nu jajjabeessaa nuuf cinaa dhaabadhaa jedha. Ergaan sagantaa keenyaa kana fakkaata ture. Sagantaa baay'ee bareedaadha. Yeroo biraa keessummaa biraa waliin haga walitti dachaanuuf siinqeen teen iddoo isin jirtan hundatti isinaa hoffolaa jenneerra. Eebbaan jalqabne eebbaan cufanna. Fayyeen eebbisee nu cufaa. Hagasiif gama kiyyaa nagaa bakka jirtanitti isin haa baay'atu jenne. Eebbaan nu cuf jetta? Eebbaan nu cuf. Faateen nu cuf. Faateen nu bante faateen nu cuf jedhi. Faateen nu bante fayyee kiyya. Adammoo faattu baay'atee beeku. Faatee fayyee faayoo. Waaw. Sagantaa walii galatti faniidha jechuudha. Fani. Faateen nu bante fayyee kiyya faateedhaan nu cufi. Hayyee faatee waan dhagaye dhibbi dhagaye dhibaayyuun dhagaye gadaan dhagaye gadamojjiin dhagaye gadabisi galchi gadaasi hulluusis mana qaqaatisi galchi waraana qaqeessu jinfuu tuul jinfuu diina buqqisi waan nun tole nurraa kaase waan ta'u nurra kaaye sun toltu ulfaadhu galata ulfaadha. Mootii bokkuu dubartii Oromooti siinqeeni bokkuun teessan afullaatu eebbiftee hageessitu abaartee hageessitu tuftii isaanii barakaa haa taatu siinqee teessanii kanamatti wajjin asnaaf feertee siinqee shoorratti gaafiif deebii akkasii na hojjettee buutee baatee na gargaarutitti faayoo mootii baay'ee galateeffadha. Osuga fa wala
gaafa bitatan daldaltutti dhiisanii osoo diina buqqisuu qeerrichatti dhiisanii osoo gaafa siyaasaa hayyichatti dhiisanii osoo gaafa araaraa jaalolatti dhiisanii osoo gaafa dubbatan afooletti dhiisanii osoo gaafa hooggansaa nam sirritti dhiisanii osoo gaafa hooggansaa nam sirritti dhiisanii silaa waan rakkatanii dhugaa ofiin dhaban diina jalan bulanii korma biifa qondaala korma lammiin jala yaatu kan inni gurra sodaatu korma lammiin